shamarran obbolaa sadi wal faana fuudhe. Miilata didaasii adeemsa minibaasii. Seelaa deemduste. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka irratti nageenya sana qabu jecha arras viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jirtan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaan siin jechuu barbaada. Viidiyoo kana like godha yaada yoo qabaattan commentii barreessa haga dhumaatti na daawwadha. Viidiyoo keenya jalqabaa margituun akka adureetti yeroo seen mee godhattu ilaalla. Meow, 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 meow. Okay, amma moo akka suura ammaatti boo'u jechuudha. Baay'ee hin boonyenni kuni. Inni ariifate. Inti kaane? Tole. Sidabat. Mali jole wa fuuten jalti. Mali jole wa fuuten jalti. قالك هم ما قدود هم زحمل قالوا هم زحمل هم رجال هم رجال ما قدود يوم هم ما تعرفات ما قبل ايش خايف جارت جالت كاغرو اور يا ايه بيغا وكونغرو Gurbaan kun yeroo baay'ee TikTok irratti afaan Amaaraatiin hojjeta. Kun xiqqooma sanii tolee jennaan fide afaan Oromootiin kan galaanaatiin hojjeta. Algaloto gullalleen kan tufaan algaloto gaara bichuu turii algaloto galaan finfinnee maasee algaloto silakka jaalalaan algaloto walirraan fagaannu algaloto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigaa. Garuu dhugaa nuti Oromoonni TikTok irratti jira kana caaluma qabna. Sabaan yeroo baay'ee argitetti yoo ta'e isaanii viidiyoo isaan afaan Oromootiin hojjetantu irra guddaa foloorsii guddaa ittiin argatu yookiin irra guddaa view guddaa qaba. TikTok irratti namni sirba afaan Oromootiin hojjete view guddaa yookiin foloorsii guddaa ittiin argatu. Saniif nuti baay'een TikTok kana irratti hojjechuu qabna. Jira caallee argamuu qabna jedha akka kiyyaatti. Uga sirba kanaaf safu uga rabbi waggaa kana keessa sirbi kun namni inni maraachin hin jiru yookiin namni inni hin sirbisiisin hin jiru. Afuruma ta'e qaba dhugaa rabbi sirbi kun. Sabumti ittiin sirba kanaan sirbiin hin jiru sirba kanaan baay'ee hin gammadin hin jiru. Hai, of beetu dhugaa rabbi. Cidha bashannana afaan Oromoo kana garumaatti daawwadha. Isa suuta je suuta qaseeti isa qasee ben isa ben bad isa qasee je qaseeti bau qabiti bau baadhuudha. Naannis qabiti bau wallahi bau Sambua kan? Arah mahal ya.
Enggak. Ayo main sih dari dus. Maramartotiin taphateen Joonjes. Dargaggeessi Afrikaa lammii Kongo umurii 30 shamarran obbolaa 3 wal faana suurri isaanii kunoo kana fakkaata. Bara dubbu tokko fuuchuun cimeetti gaa kunoo obbolaa 3 manuma tokko keessa obbolaa 3 fuudheeti jira. Gamanuma immoo dubartiin dhiiraa heerumtees jirti. Kunis dabalataanidha. ሀገራችን አፍሪካ በዩጋንዳ ትንሽ ከተማ ውስጥ የምትኖረው አንዲት የሴት ጠንቋይ 7 ወንዶችን አግብታለች። ብዙ ከምንሰማቸው ታሪኮች የተለየ ተግባር የምታከናውነው ይህች ሴት በሕይወት ዘመኗ ፀጉሯን ተቆርጣ አታውቅም። 7 ወንዶችን ያገባች ስትሆን እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ወንዶችን ማግባቷ እንደማይቀር ትናገራለች። በሚገርም ሁኔታ ከ7ቱም ባለቤቶቿ ጋር በሰላምና በፍቅር ነው የምትኖረው። አይመስልም 3 ሳንቲም እንደጣና አያናሳስብም። ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣት ስማር አላየንም፣ ስማረር እናያለን። የኢትዮጵያ ዲግሪ ሆኖብን ነው ብላችሁ ዶክተር አብይ አህመድን ብጠይቁ ቢላ ፌዴራል አለ፣ ካፒታል አለ፣ ሆቴል አለ፣ ህንፃ አለ፣ ምን አለ كل بدأ فتانا درب فتانا منكيت كورنيتي إرجع تكوربيتي يا رب نوفق بريبا بوندا فرنكا بكيشا جبيبا كافا وجيبا ماكا جمعة بكوبرا يا رب نوفق ميلتا داسي أديم سامي باسي تيكي تيكي مالي كتي كتي بيتو تسابي بيتو إلتري بيتو جلباتي بيتو يا رب نوفق مكان مدينة لتو تربي جمعاتين مكان مدينة لتو يا رب نوفق يا رب يا الله ربك يا ربي كابين دبيك يا نمني كابين بكل كين لفتين كابين دلسو الله تيجنا ورا تيجي دانيا يا رب نجانوبا يا رب نجانوبا خير جتيم شر بتيم يقول لي مولا بابا يا رمتنا دعاء بريدارا دعاء روچاتي كامان دي كان دعاء غداني باين مسورة دعاء بريدارا نفتو ينجن فرنير أنا سرت نبلا نتا نبلو أنت تتا أنت بلو ما تبرم بسطاب إيش أبكي ما تبرم بسطاب إيش Satu kia video sniff kade kana fakkaata akkatti boortan akkatti gammadan abdii guddaan sirra qaba yeroo biraa video biraatiin hanga walitti deebinutti namoota hagammoota subscribe godhina daawwachaa jiran subscribe akka godhan siin jira yeroo biraa video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.